Ishoonu ifuuramneera Yesuus nuuf dhaalateera dudukkanaa kan turre amma ifa arganneera. Nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Hordoftooti foddaa televezyiiniitiin nu hordofaa jirtan hundumti keessan jaalala Waaqayyoo ta'ee baga ayyaana dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa bara 2022 isin ga'e jechaa gammachuu koo isiniif ibsaa. Kanatti fufuudhaan waldaan kiristaanaa yeroo hundumaa iddoo guddaa wanti isheen itti laachuun irra jiru dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akka inni ta'e sagaleen Waaqayyoo cimsee nutti dubbata. Haaluma kanaan waldaan kiristaanaa warra wangeelaa Makaana Yesuus waldaan amantoota Oromoo Finfinnee waggaa waggaatti ayyaana dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos sababa gochuudhaan guyyaa sagaliif yeroo itti sagalee Waaqayyoo qophii garaa garaatiin ayyaaneffattu qopheeffattee jirti. Sababni isheen itti muddee 25 ayyaaneffattuuf kuni Pirootestaantii kan ta'an harki caalaan addunyaa kanarra jiran guyyaan isaan ayyaaneffatanii muddee 25 akka ta'e iskoolaarsonni hundumtuu kan irratti walii galanidha. Amajjii 7 kan ayyaaneffatan waldaa ortodoksii kan ta'an akka ta'aniti irratti walii galama. Kanaatiif waldaan keenya waldaa Pirootestaantiiti sababii ta'eetiif Pirootestaantii addunyaarra jiranii wajjiniin muddee 25 ayyaana dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kabajatti jechaadha. Haaluma kanaan muddee 24 galgala jala bultii ayyaana dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos muddee 25 immoo ganama ayyaana dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan kabajnu yeroo ta'u dafinoo gaafa 26tii jalqabee hamma gaafa 30tti qophii addaa sagalee Waaqayyoo yeroo itti barannu yeroo itti kadhannu yeroo akkasii kan qabnu yeroo ta'u ayyaanota ayyaaneffannu guyyaa sagaliif ayyaaneffannu kana keessaati inni lamaffaan ayyaan simannaa waggaa haaraa 2023ti inni sadaffaan immoo guyyaa itti mooraa kan mataa keenyaatti galle kana kan ilaallatudha. Muddee 31 galgala qophii jala bultii ayyaana waggaa haaraa bara 2023 akkaataa addaatti kabajna. Mata duree obboleessi kee eessa jira jedhu irratti sagantaa bal'aa qopheessitee isin eegaatti jirti. Kanaaf hordoftooti keenya iddoo garaa garaa jirtan sagantaa keessan mijeeffattanii nu wajjin akka kabajjan isiniin jenna. Gammachuun keenya guddaa ta'a yoo qaamaan warri iddoo garaa garaa jirtan immoo nu wajjin dhuftanii kabajjan. Waaqayyo ayyaana kana ayyaana gaarii isiniif haa godhu. Baga gammaddan baga geessan. Kiristoos gooftaan fayyina dhalatee kunoo asirra fayyina fidee waaqarraa.